يلا خطة خملت تنسني قلت نجرى برتاعي ما أنت تنسى؟ يلا خطة سنيغان جرابر ايش حالا لما روزا نيسي جرتمي روزا اللي ياما جايز روزا اللي ياما دفع دبيتو تمرمو قبدي أما Thank you. يلا يا ماني انيو روزا سماكيسي ام تجاني جاي ستيما يا مانا ناتي ولي ايون انجرو كابجان هاسو تنجچو تكتكان سنغالي وچو منا من انجرو اكا ايدا سنتي جولين ديما وان كان كيس جرتن قفتين كوتانا جايز ترفسو من ما يسفلقم روزا يا ما يلا جايز مايكي السلام عليكم. وعليكم السلام. روزا نومي روزان هندفتي مي يرو تاكو سنم تكون أمو مسنم نتول سنن غافي سيكا بدا فأكين يابي مال سواقا وسو إنمي يو بكساني ننجيني مالكا دبرساني مو إرغا إني أتشينجي مالكا دبرساني نادي بسمي عارفو خاصة مزينتو بخامي عارفو لكي فدولال أما أكا لوكيشن إرغامي قالي تشباري لوكي Nagai. Koi anai ma bi maki ikama. Mama bayalan. Mujatti osoo achi geette mallaqa dabartanii fi kajettu nuti awwala gaafataa jirin ture. Namni kaashii mallaqa mujattee su yoo harkaa qabaatte namichi wayita sawwaayina achi ga'ee jire mallaqa itti kennitee mujattii irraa buuftu jenne. Waggaa wayita akka gaafanne mujattiin bira isiin bu'uu deemtu kun immoo mallaqa hin qabuu jette. Muzammii ol baasa. Mallaqa hin qabuu jennaanin bakka akkaawwanti isaa muzammili irraa nuu fuudhi malleen irraa haa galtu arabni immoo mallaqa buuseetiin sin gaafatu siigalee mallaqa kaashee harka harkaa qabaatte kaasha kafaltee fi irraa buufta yookiin immoo akkaawwanti isaa irratti malleen seenee fi jennaan hin buusan waggaa kana goon immoo mallaqa argatuu dadhabneetiniin sa'aatii meeqa namichi kararraan dhaabataa ture mujatti mallaqa galchinee fi wayitii nuti jennu immoo mujattii fuudhee namichi manatti galchee dawaama isaa deeme dalagaa qabu waan ta'e dachiin nu bariitee halkan guutuu dhaabatanii bulee jechuudha siigalee achi booda mana isaa kaa'ee niinin ijoollee isaatiif ijaartii isaa waliin inni dawaama deemee sa'aatii jaha booda malee geessuu hin danda'u jedhe. Achi lookishina roozaa immoo fuudhee muzammiirra erga innaan namichi wayita hin geessane lookishina laalee jedhu lookishinni isin bishaa keessa nan jettanii lookishinni as keessa miti asirraa fagoodhaa mallaqa onaa dabaltan malee hin geessuu maaliif bishaa keessatti akka jibdanii jedhe. Kanarratti rakkoon dhufe jechuudha. اوكي اما لوكيشن ميجيون خاما كيتي دي شادا بكين انجرا دوتي ساعتي مسدي ساعتي ميغا تصدق وما تكشو جاتي اما لوكيشن قال اوبسي اما دايكي قال اما لوكيشن ميجي لوكيشن روزا سنتو اما سري دامتي اتشاز راسو واغني نو روزا نتا جاتي مالك أنا كم مزمرنا تميت ستيمو
Ira Roozani ambi ishiin jirtu biyya sana keessa miti. Amma lamisaali Dubaay kuni ajumaantu jira chaarja jira. Namichi akka jedhetti yoo ishiin ajumaan keessa jiraatte ajumaan keessa ta'e bakka barbaade nan ishii geessa. Yoo chaarja keessa jiraatte garuu chaarja deemuudhaaf immoo maallaqa na dabaltu waan ta'eef maallaqa na dabalaa jedhee harumatee naa himi hamma qoy Roozaan dhufte. Amma birri dabalii wajjina us biiftu usii cufadhu. Taayatee buta akkashii bannaati cufadhu. Roza hin dhageessaa? Roza. Fayyee maakii? Tuuta innee akka nama guddaa haasawna shi walii wacoon hin ta'u. Ati bikkee amma ati lookoshin irraa ergiteef eessa? Raanii aadaa fi bishaa sanidduudha. Ati guduraa diishaan jiraa da'iiquma sadii walirraa fagaannaa hedduu mitiin jenne kaleessa laayibii. Ammaas akkasuma hangana nama bakka tana biyya tana keessa beeku ol galfadhaa gaafachuu dandeessan bishaanii fi raanii hayyoonni fedda fagaata jaana naabbatii qabu. Ati amma diishaa jirta moo raaniyaa jirta? Ajiidduu jira walakkaa tana. So walakkaa tana jechuun amma ati diishaa keessa jirtu jechuu already miti? Rishaadhaa fi raaniyaa sanidduu walakkaan jira yoo inni fi sawaaqni fide marra koo qaba fudhatee jira maallaqa. Hangi inni barbaadu yoo akkamtaa 200, 500 dabru. Namni narratti dhiyaatu ammas waan jiru. Waan hubachuu qabdu jira laala amma 300 dhibbaan qanaa miti jechuun miti. Maallaqa kana qarshii 5,000 kana kadhachuudhaaf laayivii kanarra sa'aatii meeqa turre? Sarraafaan dabarsuudhaafu karaa sa'aatii 3 ol laayivii gubbarra maallaqa kadhachuuf hin baana guys. Erga dhimma kanaaf seenne sa'a 11 ol ni ta'a laayivii irra kateenye. Garuu maallaqumaa karaa sarraafa dabarsuudhaaf hedduu nu harkatti ture isin galee. Amma qaalichi lookeeshina akka jennetti diishaa keessaa bikki micoo geessituu jenne jaanii tiiman. Lookeeshina kana gizee gadhaahuu ja'an amma bikka biraatti ta'e saniifuu maaliif bikka bira nageessanii maallaqa itti hidaa waan ja'uuti si galee. Ati gizee san immoo diishaa waan ittiif nutis diishaa inni himnee fi lookeeshinni immoo diishaa mitii jee. So kanatti yaada jijjiiree jechuu sawwaaqni si galee. Waan shufeerri kamuu godhuti gaayis. Bikka kana itti himteef bikka sanii shufeera akkasumaan beekaa amma namattiin erga namas keessa jirutti erga alnagii gaafadhuuti niin erga yoo ni fi bishaadhaa fi achiidduu jiraachuu baadhee ana itti gaafatamu. Bishaan ni jaama raanii ni jaama walakkaa tanaa hin jira laale. Ayyee bareeduuti akkana goonama diishuma. Adda fagoo miti. Obsi amma bareeduuti maal goonanii beektaa? Amma adda fagoo miti mi namoota ijoollee saayiboota ni qabda diishuma san bikka amma inni maallaqa itti ni idaa jenni sun itti maallaqa idaanuu qabnu kanaaf ganaa kadhanne waan ta'eef gana kaballa waan ta'eef amma inni qaalichiinis gizee meeqa guutuu dhaabbatee maallaqa kana sun eeguu ture waa meeqa isin galee maallaqni idaamus hin jiru waan ta'eef fiifoo galchuudhaaf siifoo. Maallaqni idaamus waan hin jirreef akkam gootanii beektaa namoota diishaa jiru san. Mama nuti lookeeshina diishaa inni itti ergine amma bikka biraa ta'e san hin jiru namni achuma geessu san booda achirraan waan biraa dubbanna jechuu. Muzayyan naasi hin saamee gaayis. Mageeda osoo mucaan mana saniin fuudhamini moogaa ergin ilaalaa naan jaan eeda bishaa miti iraanii jirtaa jaanii maana ittiin dubbatin hanga tila kana waliilaa kan maaliif na iddoosan. Mudeetaraa fidi situ roozii tokkoffaatti nu dogonkor dhageeffadhu koy bishaa keessa jiraa nuun jette amma immoo raaniyaa jiraa. Bishaanii fi raaniyaan addaan fageenya ni qabaa. Ka addaan fagoodha. Maa ni beeka warra jala jiru sun ijoolleen naannoo karaa kana keessa dhufan ni beeka dhageeffadhu. Nama galchuu fagoodhaa jalaan hajji gaafatama. Obsaamee gaayis dhageeffadha warri Bachuu danda'a maaki yeroo tokko. Hayyee qoy nama gaafachuu deema amma. Gaayis diishaa fi raaniyaa walirraa fagoodha. Maaliif jenna nama namni diraayiv godhu taaksiidhaami. Diishaadhaa jee ergee fi yoo bikka sa'umata akkallee ta'u daqiiqaa 30 bikka biraa ta'e yaada.